Harka fuune akkam jirtu daawwattoota YouTube kooti martii keessan. YouTube ko amalaan jedha. Egaa akkuma isin argaa jirtanii komeediiwwan gaggabaaboo ta'anii isiniif qopheessee isiniif dhiyeessaa jira. Egaa akkuma beekamu yeroo kana haalota isinittiin bohaaruu barbaadan irratti hundaa'ee video isin barbaadan irratti isin hojjechuudhaaf isin wajjin mari'achuudhaaf ni arra dhufe. Egaa akkuma beekamu ani komeedii yookaan suur-sagalee gaggabaaboo daqiiqaa 4-5 hin caalle irratti hojjedha. Video koosta'u kan namoota kaanii gaafan jedhu video komeedii da isin kofalchiisa isin bohaarsa isin barsiisa jedhee ani yaadu irraa fudhadheen dhufe isin barsiisa. Kanaan utuu kanan ta'ini namoonni mana kanaaf haaraa taatanii please subscribe like naa godhaa. YouTube kana irratti fedhii keessan maali gaafan jedhu video an irratti isin bohaarsuu barbaadu fakkeenyaaf TikTok irraa video baay'ee nama bohaarsanii nama kofalchiisanii jijjiiruu isaan kana akkaataa isin barbaadaniin isiniif dhiyeessumoo walaloo akkan isaan kanaan dura hojjedhe sana qabsoon qawwee qabatan jiru sana walaloo akka kanaa isiniif hojjedhu subscribe walii gochuudha like walii gochuudha yoo isiniif viidiyoon kun isinitti tole yookaan viidiyoo kamiyyuu isinitti tole share walii gochuudha jechuudha. Like fi subscribe irra darbee humna ol isinitti tole yoo ta'e share gochuudha hiriyoota keessanii fi